أشكيسة يعني قرأدي دبسي وبدس قافدس فالمس هندبي أشكيسة إرجوما نبي الله عيسى عليه السلام قرأ سميت الفرقة مبودا أمني كتاب سنلي مال قرآن جيراني ياد إساني بريساني كان الرساني تدبلني أكما بيكم أمنتيكم أتم الله وأمنتو الدنيا تنكيس جرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيني رحمني في بركة ربي كان جننا هنكمني هندك سنر التاجرات إجا ماذا دري ناسا كأنك نقول يهرّا معلومة أمانتا إسلاما جدا إسلام جتشون مالي قبتين كن قبتي قدي فجينا إلى اللمو دافي حواس الدنيا مرتبة بتشو كبودا سببين إسلام من الدنيا هندان ولد هتوان كبوف جتش إسلام جدو جتشا هندين إسا سلام جدا مرة كان دقا غيروتو هيك نسا نغا أرغتشو تزغباؤو أفكنو فدنا وفي قوتن قوتت ربي تكيشاكوني كان أمفكنو جتشو دا مقاسني إسلام جدو كان كنمي ilma nama biraa osoo hin taane ambiyoota biraa osoo hin taane saayintistoota biraa osoo hin taane moggaasa islaam jedhu kan moggaasee ilmaan namaa irratti uume kaaliqul kawn rabbii kawni tana guutu uume huwa allah sunis allah subhanahu wa ta'ala of danda'a irkoo hundaa kan ta'e uumaa ajjeesaa jiraachisaa kan ta'e tuyyuu maqaa islaam jedhu kana moggaasee seera isaa tumee diriirsee nabiyyoota filee ilmaan namaatiif amantaa ergeedha. Islaama jechuun ajajamuu rabbiif harka kennuu nageenya argachuu jechuudha. Gaafa kana jennu amantiin kun amantii ilmi namaa moggaase osoo hin taane ilmi namaa filate osoo hin taane amantii rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaatiif fileedha. ilma namaatiif filuu wajjin wal qabatee waan qabatama ragaa dhugaatiin mirkanaa'ee jirudha. Quraanni waa'ee kana ifaan ifatti ifoomsee jira. Jechuun amantiin islaamaa kun amantii rabbi biraa dhufee jedha. Gaafa quraana dubbistan kitaaba wahii goolabisaa ka addunyaa xumuraatiif ergame gaafa dubbisnu maal jedhaa quraanni islaamummaan amantii rabbiin bira dhufteedha jedhu ragaan isii akka guyyaan aduu dhife kanatti kan ragaa ifaan guutameedha. Rabbiin quraana keessatti dhimma kana yeroo dubbatu maal jedha suuratul al-imraan suuraa 3 ayata 19 irratti inna ad-diina 'inda allahi al-islaam amantiin rabbi biratti fudhatama qabu islaamummaa qofa jedha. Yoo kana jedhu maal jechuudha amantiin rabbiin beeku amantiin dhugaan rabbiin biraa dhufe amantiin dhugaan rabbiin ilmaan namaatiif jaalate amantii islaamaa qofa ta'uu isaa quraanni nuuf mirkaneessee jira. Kana jechuun dhalli namaa addunyaa keessa amantiin garagaras yoo jiraate akkuma beekamu amantii kumaatamaan laakka amantu addunyaa tana keessa jira. Hundi isaanii amantii rabbi ilmaan namaatiif jaalate jechuun ragaadhaan mirkanaa'uu danda'uudha qaba. Yoo ragaadhaan kan mirkanoofne ta'e amantiin sun rabbi biraa dhufe jedhamee amanamuu ilmaan namas garasitti waamuun hin danda'amu. Sababbiin amantiin sun rabbi biraa waan hin dhufneef. Amantiiwwan addunyaan itti waamutti jirtu hunda keessa amantiin ragaa qabu rabbiin biraa dhufe nabiyyoonni barsiisan amantii tokkicha qofa. Sunis islaamummaadha. Kana ragaadhaan rabbi mirkaneessee jira. Inumaayyuu ilma namaa kanaaf rabbi maal jedhee dubbata. Suuraa Maa'idaa suuraa 5 آيات الصدفة الرت مال جرا ورضيت لكم الإسلام دينا إسلام ما أنا تسين بجالة تجرى ربي إلما ما كناف أمة هلون إساء دي قراج ديما كيان إساني أفان إساني غرغرة أنت الدنيا تنكيس كرا إلما ما كان هنداف أمنتي ربي لقمت جالته رغاد أمريكانيسي واحدة لقومسي أمنتي سلاما قفا
كن قبت مرقاتي وامر كان يجرو رقان النبراء ربين إسلام ما المنامات في جالته إسلام ما نلت حتى منتي الدنيا أمنتي جتة اتوام تكنا هنردفنا جريا كيكتشيس ميدا إسا إني كابو أمنتي سنردفودان وان نمت رفود أفتاو هندا وجه الكبسيسة ربي قرآن كيسة تدبي كان مركنيس مال جريا دبته أكيكتشيس جمال أوف إيجنو جتشون إسلام ما نلت نما أمنتي برو هردفه أمنتي برو يجنو كريستانو مجرا يهودو مجرا هندوزيمي سيكسيمي برانزيمي شينتوزيمي تاوزيمي ملاحد عواما كنافي كنن كان فكاتن تجران إسلام ما كان هند كيسا إسلام ما لا تجرى ربي أكيد كتشيسا بيكاكل يا كريستان يا يهودا يا واقفة دقي ربي وانجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إسلام ما لالتي نما أمنتي برو برباده هردفه كجيل فم أمنتي سنيتي بولي وامتش نما اللي قرأ أمنتي سنيتي تاسس جرى ربي أمنتا سن ربين الراهن كيبلو جرى نما سن الراهن جالة جرى الراهن فودا مجرى نمني سن أمو الدنيا في جتشم بيا لفات لكيس جراتو كنا في آخرت اللي جرينيا دعا بودا كافما وياك عمل نمني سن كان إسلام ما ملئ من تبراه هردفه وركا سار الراهي جدا جتشو ورا هونغ الراهي هونغ إنسا إساك إساتي نمنسون ملكا إنا جنة أرغتشون دندو جنة ننمون دندو الدون إنكو باتمال إني إبدا جهنم كنافو إسلام ما لالت أمنتين نقار ربي المنامات بجالت هنجرو جتشو إفاني فاتي قرآن نمير كان يسجرا كان كمير كان يسمو ربي سؤومي ربي سمي أومي دجي أومي المنما ربما مرة أرقم سيستو تبي كان إفاني فتي دبته كنافو إسلام ما نلتي أمنتي برا بربادون سريمتي وردفون سريمتي المنما رت وام سريمتي مالف أمنتي كان رت رب سبحانه وتعالى دلنا ما هند أومي مال جدين دين كن دين الفطرة ده جده زين نتنسري لجن جتون دلنا ما هندي إسلام ما رت أومي جرى ربي ilmi namaa hundi amantii tokkicha ragaa qabu kan ragaan isaa dhugoominni isaa akka guyyaa kanatti eefu islaamummaa irratti rabbiin nama uume jedha gaafa kana jennu ragaa dhugaa irratti hundoofnee kan ilaallu ta'a rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti maal jedha suuratul ruum suuraa 30 ayata 30 irratti fitratallahi allati fatara an-naasa 'alayhaa أمنتين ربين المان نما الرتي ومجدا أمنتي تكتي إسلام ماتي جدا سنتو أمنتي لغاتي أمنتي سنججيرو الهندن دعمو جدا ربين لا تبديل لخلق الله إجيتي نسكي سجرو لا تبديل لخلق الله ربي ودي جريف المنامات وما ججيرو جلقبي دائما يرون ألتو أمنتي إرّا إسلام ما إرّا غير يهود أمتي كريستان أمتي مجوس أمتي علم نما قدروا جلقبي جنان ربين كتابة أمرا واهي قول بيساك أنتي قرآن كيسات مال جريا كي كتشيسي لا تبديل لخلق الله وما ربين ججيرنا جل وما ربين ججيرنا إجيتي نسكسيرو قدارا أمنتي رب المان نما رت ومسلام ما دا وما ربين ججيرنا نما كريستنان كاسنا غير يهود أمتي ججيرنا غير مجوس أمتي سنجد دارنا إرجما ربي مال جلن صلى الله عليه وسلم حديث توكو كيستي علم نما هندي يرود ألتو جتشون دائمني هندي يرود ألتو ديني فطرة يوكامنتي وما كان جل كبارتي وما جلن سنيس إسلام ما كتيب سن إسلام ما رت دائمني يرجع أممي بودا رورو هذا حبات انتهوا دندا برسيس هذا انتهوا دندا قام بروت انتهوا دندا أمنتي راجي جيران جل الرسول ربي صلى الله عليه وسلم maal godhani gara yahudummatti gara kristaanummatti gara majuusummatti geeddaran malee amantii rabbi nama irratti uume amantii islaamaa qofa jedhan jijjiiruu isaanii ragaa dhugaati yeroo ilaallu warri kristaanaa yookaan warri nasaaraa waan isaan biratti baramaa ta'etu jira amantii ni jijjiiran daa'imni dhalatee jennaan saalli isaa dhiira ta'u yoo barame guyyaa 40 booda gara kiristaanatti jijjiiran ni cuuphama jechuudha dubartii yoo taate hoo guyyaa 8 booda kiristinnaa kaasan rabbiin kana morme cimsee quraana nabii Muhammad irratti buuse keessatti maal jedhee morme la tabdiila li khalqillah
Uuma rabbiin jijjiirina. Uuma rabbi jijjiiruun hin ta'uuti. Amantii jalqabaa kan namni irratti uumame san itti fufsiisaa. Jalqaba islaamummaa irratti kan uumame abbaa nama hundaa kan ta'e Aadam ture alayhi salaam. Aadam alayhi salaam abbaa nama hundaati. Amantiin inni jalqabuma irratti uumame amantii islaamaati. Sababbiin diinul fitraadhaa jenne. Aadam gaafuma rabbiin cuunfaa dhoqqee irraa taate irraa isa uume amantiin inni irratti uumame argame amantii islaamaati. Amantiin jalqaba addunyaa tanarratti illee argame islaamummaa qofa. Bara nabiyullaahi Aadam islaamummaa malee kiristaanummaan hin turre, yahudummaan hin turre. Nabi Aadam irraa eegalee hanga nabiyullaahi Nuuhi alayhi salaam jaarraa 10 ture. Jaarraa 10 kana keessatti ummanni aqiidaa sahiha saliiba islaamummaa takkatti irra turan. Yeroo san keessatti Nuuhi alayhi salaam ummata isaatitti gaafa ergamu maalitti waamaa ture jennaan gara daandii sirrii daandii dhugaa islaamummaa tawhiida dhugaa irratti ummata isaa waamaa ture. Waggaa 10 jaarraa 10 ture. Jaarraa 10 jechuun waggaa 1000. Yeroo san keessa wanti kiristaanummaa jedhamu hin beekamu. Ilmi namaa bara kamirraa amantii islaamaa gadhiisuu jalqabe beektu. Yeroo nabiyullaahi Huudis ummanni islaamummaa irra ture mushrika warra sanama dhakaa waan adda addaa gabbarullee haa jiraatanii wanti akka amantii kiristaanaa jedhamu kun hin jiru. Wanti akka amantaa yahudummaa jedhamu hin jiru. Bara nabiyullaahi Ibraahim keessas alayhi salaam nabiyullaahi Ibraahimis rabbiin ummata isaatti erge. Yeroo sana keessa abbaan isaa Aazaar namni jedhamu sanama harka isaaniitiin tolchanii ummanni sun muka gabbaraa turan. Dhakaa gabbaraa turan. Rabbiin nabiyullaahi Ibraahim itti ergee nabiyullaahi Ibraahim ummata san gocha sanirraa badii sanirraa gara tokkochummaa rabbii tawhiida dhugaatti waamaa ture. Yeroo san keessa kiristaanummaan hin jiru. Bara nabiyullaahi Ishaaq ilma nabiyullaahi Ibraahimiiti. Ismaa'iil illee kan Ibraahimiiti. Laal jarri lammeenu ergamtoota rabbiiti. Ergasii ammoo Ishaaq irraa kan dhalate eenyu jennaa Yaaquub. Yaaquub ilmaan 12 qaba. Sana keessaa tokko nabiyullaahi Yuusuf ture. Horteen isaa harki caalan isaanii ergamtoota achi keessa kan ture. Harki caalan ergamtoota Yahudaa keessaa. Isaan ilmaan Israa'eliititti ergaman. Nabiyullaahi Muusaa fudhu Israa'eliif ergame qajeelfama islaamummaatiin. Daawud fudhu qajeelfama islaamaatiin gara bani Israa'eliititti ergame. Nabiyullaahi Iisaa fudhu kitaaba Injiil Rabbi isaaf kenneen ummata Israa'el gara tokkochummaa Rabbii tawhiida dhugaatti waamuu jalqabe. Yeroo kana keessas wanti kiristaanummaa jedhamu hin jiru. Wanti amantii yahudummaa jedhamullee hin turre. Ergamuu san alayhi salaam deemeen booda ummanni kitaaba Tooraatii tahriifa gochuu jalqabanii ergasii amantaa yahudummaan jedhamu hundeeffame. Eenyuun hundeeffame jennaan rabbiin osoo hin taane nabiyullaahi Muusaadhaan osoo hin taane ummata bani Israa'el keessaa warra kitaaba jijjiiree harka isaatiin barreessee ergasii amantaa yahudummaa jedhame hundeesseen. Amantii yahudummaa jedhamu kun qajeelfama rabbii isa sirrii irratti hin hundeeffamne amantaa rabbi dhala namaatiif jaalate illee miti. Osoo kan jaalatu taate rabbii silaa kitaaba warra Yahudaa hordofusan keessatti waradiitu lakum Yahudaa diinaa jedha ture. Amantaa yahudummaa anatu isiniif jaaladhee jedha ture. Kunis hin jiru kitaaba san keessatti argamne. Kitaabni ilmaan Israa'elii kan xumuraa gosaaf ergame keessatti Injiilii yoo fudhanne nabiyullaahi Iisaa ilma Maariyaam yookaan Yesuusiif kenname kana keessatti bara san keessa nabiyullaahi Iisaa ilmi Maariyaam kun amantii kiristaanummaa waan jedhamuun wajji hariiroota kan qabu. Kiristaanummaa wanti jedhamullee bara isaa keessa hin beekamu. Bara Muusaa keessa yahudummaan hin beekamu. Erguma nabiyullaahi Iisaan alayhi salaam gara samitti ol fudhatame booda ummanni kitaaba sanillee maal godhan jijjiiranii yaada isaanii barreessanii kaan hir'isanii itti dabalanii san booda kiristaanummaa amantaa jedhamu hundeessan. Amantaan kiristaanummaa kana gaafa macaafa qulqulluu wal bira qabnee ilaallu amantaa kiristaanummaa kana isiniif jaaladhee jira amantaa kana hordofaa kan jedhu achi keessatti rabbillee hin dubbanne Iyesuus Kiristoos illee barsiisee hin jiru. Ammallee amantaa dhugaati jedhamee ragaadhaan wanti qeebalame hin jiru. Ragaadhaan ni kufe jechuudha. Maaliif jennaan maqaa namaa irraa fuudhamee amantichi sun kiristaana jedhamee moggaafame. Kan inni irraa moggaafame maali jennaan jecha Jesus Christ jedhamurraa fuudhame. Christ jechuun hundeen jecha kanaa jecha afaan Ibruu yeroo ta'u Almasaayaa jedhamurraa kan dagaage yeroo ta'u afaan Arabatti Almasiih jechuudha. Haqaa yookaan dibaa akka jechuuti.
achirraa fuudhee ummanni kun kiristaana jedhee moggaafate garuu Yesuus kiristaana jedhee ummata tokko waamee hin jiru barattoota isallee kiristaana jedhee hin waamne macaafa keessatti amantiin kiristaana illee hin ibsamne erguma Yesuus deeme booda kiristaanummaan eegalee jechuudha san dura wanti kiristaanummaa jedhamu hin jiru anbiyoota 23 ture jechuudha nabiyullah Isa ilma Maryam kana dura ergamtoota 23 ture ergamtoonni 23 kunillee kiristaanummaan beekan Isa dabalatee nama anbiyoota 24 jarri kun hundi isaanii amantaa kiristaanatiin hariiroo qaban hin barsiifne hin hordofnellee rabbilleen hin jaalanne hin jiru hariiroon tokkollee hin jiru kanaafuu erguma inni deeme booda kiristaanummaan dhufe ilmi namaa achirratti dogongore addunyaa tana namni dogongorse harki caalatti kiristaanummaa wajji wal qabatee yeroo baay'ee kan himamu Phaawulos nama jedhamudha Phaawulos kiristaanummaa wajjin hariiroo cimaa qaba akka yoonni ibsanitti illee namni yeroo jalqabaatiif kiristaanummaa barsiise Phaawulos nama jedhamudha kanaaf macaafa qulqulluu guutuu yoo dubbistu achi keessatti ani qoradhee dubbisee hubadhes gaafadhes falmes hin dhabe achi keessaa Rabbi Quraana keessatti waradiitu lakum al-islaam diinaa jedhe malee macaafa jaraa keessatti waradiitu lakum nasaaraa yookaan kiristiyaana diinaa jedhee hin dubbanne kiristaanummaa amantii dhugaati isiniif jaaladhe hin jenne garuu islaamummaa qofa keessatti islaamummaa isiniif jaaladhe jedhee Rabbi dubbate kanaaf dhala namaatiin Rabbiin waan jedhu warra Rabbitti amaneen yaa ayyuhalladhiina aamanu udkhuluu fi silmi kaaffaa yaa amantoota islaamummaa keessa guutuutti seenaa jedha islaamummaa keessa guutuutti seenaa jechuun qalbii keessaniin dhugoomsaa qajeelfama amantii saniitiin illee bulaa jedha kanaafuu amantiin tokkichi dhalli namaa guutuun hordofuu qabu kan Rabbiin ilma namaatiif karaa godhe islaamummaan alatti hin jiru yoo jiraatellee ragaan qabu yoo namni hordofullee itti milkaa'uu hin danda'u amantiin tokkichi nama milkeessuu danda'u hawaasallee tokko godhu bu'uurri isaa tokkochummaa Rabbii ta'e amantii islaamaa qofaa wa akhiru da'waanaa anil hamdulillahi rabbil aalamiin